Altota isin maalitti waa'ee Oromoo beektan? Maalitti beektan waa'ee Oromoo? Hin beektani. Hin beektani waa'ee Oromoo. Kanaaf jecha ummata keenya shirkaa dhumaa jiru. Ummata keenya dhumaa jiru sagalee taanaa isin hin jenne. Ummata shirkaa biran dhaabatina maaltu isin fide? Eessa argattan? Kitaaba kam keessaa beeku? Isiniif raachuu waaqaami. Har'as mootummaa waliin dalagaraachuu yoo barbaachisaa taate. Mootummaa wajjin fataa jedhee jiraata. Shimallisii wajjin akka barbaadetti oola. Diqaalaawwan. Maalitti beektan waa'ee qabsoo? Isa ammoo namni feemasii godhee warra isinarra viidiyoo irratti hiitanii maayikii Oromoo mucayyoo daa'ima mamilee isii cabsuuf jecha viidiyoo seksii irratti hiitanii viidiyoo shaarmuxummaa irratti hiitanii jabbiloonni kolkoleen ta faayidaa takka hin qabne ta Oromoo caccabsuudhaan beekamtan mucattii sana milee tuquudhaaf jecha viidiyoon taane irra keettanii hamilee cabsuudhaaf jecha waan isin maayikii irratti dalagaa jirtan beekna. Nuti ammoo hojii raachuu isin caala bareechinee beekna. Raachuun galgala si waliin oola guyyaa shimallisii waliin oola. Diqaaltota isin maalitti waa'ee Oromoo beektan? Maalitti beektan waa'ee Oromoo? Hin beektani waa'ee Oromoo. Kanaaf jecha ummata keenya shirkaa dhumaa jiru. Ummata keenya dhumaa jiru sagalee taanaa isin hin jenne. Ummata shirkaa biran dhaabatina maaltu isin fide? Eessa argattan? Kitaaba kam keessaa beeku? Isiniif raachuu waaqtii fi Dr. Aslii Dhabar miidiyaa irra fidanii ummata Oromootiin kan wal barsiisan. Ummata butuutaan asitti gadi dhaabu warra waggaa 7 ittiin lole. Oromiyaa keessatti warra jeneraalaa 30 qabu eenyu caalaa warra saba kanaaf aarsaa kafale. Diqaalaan har'a gadi baatee arsiin beelofti arsii biran dhaabatina geemii raachuuttu isinii caala kun isinitti haa galu. Diqaaltota ummanni si koomandoo kophaa isaatiif bilisa isin baasa osoo walii gale. Wallahi dhugaa isinitti baan. Ummata sodaa irraa hin qabne ummata du'arraa dantaa hin qabne arsiin kophaa isiitiif bilisa si baafte yaa shokolaata. Har'as taanaan qabeenyi guutuun qabeenya arsii keessaa bahu. Inumaayyuu gadi kaateetiniini. Hundi isii gaara mara keessa deemtee gaara arabaa keessa deemtee dhagaadhaan hudduu xaragataa diqaalaan bu'ee qullaa deema. Huccuu baafatee qullaa deema viidiyoo waraaba. Maaltu si galche waa'ee ummata arsii? Ummanni arsii ummata kabajaa qabu. Ummata Oromiyaa tana yoo bilisa baasuu danda'u arsiin. Maal jettaati? Har'a ammoo gadi yaatee geemii raachuutu dhufe. Geemii goota kennaattu dhufe. Geemii kingii kennaattu dhufe. Ummata arsii biran dhaabatina kun isinitti haa galu. Kolkoloo arsii yoo taate bar warra qamadii isinif fe'aa jiru. Diqaaltota. Arsii yoo taate warra qamadii isinitti fe'aa jiru. Warra Oromiyaa qallabaa jiru. Warra addunyaa qallabaa jiru. Qamadiin asiin adaabbaaf dodola baaleef arsii keessaa ba'u bar. Kolkoloota. Raachuu waan takka saba kanaan goone miidiyaa irra fuutee ashangulliitii taatee williq jettuuf jecha. Ummata arsii biran dhaabatina jettanii gadi yaatanii kolkoloon kawaa'ee gootota har'a waraana arsii irra gabbobaaftee ummanni keenya aarsaa kafalaa jiru. Kolkolo lafa dhabeetii miti ummanni keenya. Qamadii ummata keenyaatiin jiraattan isin mataan keessan. Sheerii godhaa ummanni mataan isin dalagu. Bututtu. Raachuun saba kanaa dalage guyyaa takka saba kanaaf jecha free justice for Hacaaluu Hundeessaatiif hin jenne raachuun isinirraa birqii gootanii minaaxirii kaatee garana Dubaay deemee maal jedhee foloo miiliyoona galee naaf raachuun rabbete jettu kussummu haganatti illiku raachuu lalaa sii galtee shokotaa mochi bututtuudhaan ummata faayidaa takka hin qabne raachuu isinirra lafa dhiittanii irraa caffartan tana maayikii Orootii fi Dr. Aslii Dhabar miidiyaa irra fidanii ummata Oromootiin kan wal barsiisan ummata bututtu. Ummata waa'ee namaan beeyne. Har'a silkii banattanii har'a silkii bitattanii irra deemtu tana sitti gadi dhaabu warra waggaa 7 ittiin lole. Oromiyaa keessatti warra jeneraalaa 30 qabu eenyu caalaa warra saba kanaaf aarsaa kafale. Diqaalaan har'a gadi baatee arsiin beelofti arsii biran dhaabatina geemii raachuuttu isinii caala kun isinitti haa galu. Diqaaltota. Ummanni si koomandoo kophaa isaatiif bilisa isin baasa osoo walii gale. Wallahi dhugaa isinitti baan. Ummata sodaa irraa hin qabne ummata du'arraa dantaa hin qabne arsiin kophaa isiitiif bilisa si baafte yaa shokolaata. Har'as taanaan qabeenyi guutuun qabeenya arsii keessaa bahu. Inumaayyuu gadi kaateetiniini. Hundi isii gaara mara keessa deemtee gaara arabaa keessa deemtee dhagaadhaan hudduu xaragataa diqaalaan guyyaa takka bishaan qorraa dhuydee hin beeyne marti.
ummata arsiit irratti afaan banti kolkolo jalqaba jireenya kee jijjiiraa si waliin huccuu baafattee oo isitti bu'ee ibiddi si qabatee teetiifu qullaa deemta diqaala takkaa sooftiidhaan hudduu xaragattee beetaati kolkoleen gaara arabaa keessa deemtee waa'ee raachuu dubbattu naati bira shuxaamiidha isin harreewwan hin dubbatinaa waa'ee ilmaan sikkoo mandoo jechuun warra oromummaa si dhaalchisee harkatti si kenne kolkolee har'allee taanaa warri si as karaa jiru jaruma jaalattee jibbite wanti arsiin keessa hin jirre wanti deemtu takka hin jirru waraanni irra isin gabboo baastanii ummata keenya irratti ummanni keenya dhumaa jiru deeggarsi ummata keenya gaafanne lakki deeggarsi ummata arsiin godhamu raachuu king of king min sartoono miidiyaa irra fiigee Dubaay dhaqee gaara Kooriyaa Shangulliitii irraa caffaree feemasii ta'e Oromoodhaaf aarsaa kafalee feemasii ta'e si fakkaate feemasii sanuuyyuu ilmaan arsiitiif ilmaan harargeette feemasii godhe raachuu kee kolkole nuti waan sin seenaan beene isinitti himna bakka isin likkii dartanitti dhufnee isinitti cabsina nuti sodaa namaan qabnu rabbiin malee kolkolo du'aa turre kaleessallee siidaan Oromiyaa keessa guutee jira siidaan ilmaan arsee kana gootaati hin gootooti garaadhaaf jiraatta umrii jilaalami diqaala nuti waan jennu tuma cabsinee lubbuu keenya aarsaa goona akkasitti beekama ilmaan sikkoo mandoo kolkole har'a Oromiyaa guutuu keessatti maqaa goototaati wayyaanee garagalchuu keessattis seenaa Itoophiyaa jijjiiruu keessattis ilmaan sikkoo mandoo siidaan isii Itoophiyaa hunda Oromiyaa hunda keessa jira ati har'a baqaraan diqaalaan gaara arabaa keessa dhaabattee osoo ufii keeti jireenya kee jijjiiratin osoo shurxaan har'a naqabdi bor naqabdu jettu dhagaadhaan hudduu xaragachaa ilmaan sikkoo mandoo ummata arsii arrabsita bukkee haadha raawutu jalqaba nama ta'i jireenya kee jijjiiri isin waa'ee namayyoo namaan jetta namni waa isin hin jedhamu diqaalaadha isin warra walitti shaqaqqalamtee maqaa oromummaan beene waa'ee oromummaan beenedha isin arsiin guutuu Itoophiyaati miti guutuu Oromiyaa kutaa 11 bilisa isin baasuu danda'a jaalattee jibbitee ofitti gadi miiqan mina abbaa taachuuti cawallaachuu iddee min sartoonoo cirraash raachuun maal hojjete saba kana Muhammad Samii seeree dachii seeree feemasii ta'uudhaaf Jawaar Muhammad barbaadee raachuun Jawaarii wajjin fotoo ka'u fotoo isaa san fidaarra gaafa raachuun maayikii wajjin aslii wajjin kontaaktii godhee geemii isaa wajjin jalqabu fotoo isaa irra fida har'a waan inni fakkaatu laala kuni hojii kenna jechuudha sadarkaa isin argitan kanatti namni raachuu ol fuudhe nuyi saniin gara kaanitti isin ammoo maqaa raachuutiin ummata arsii irratti duula yoo isin bantan namni carraa isinii kennu hin jiru sagatoota waqasaman billaahi namni maqaa raachuutiin ummata arsii